السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا خيمة. أيه سلامتك هردا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتها في كوجنتها تاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا دنياتو. كمولين بينتي خبجمتوتا في هردفتوتا خيمة. على الدنيا نيستي أركمتي ورين جتن كنا هذا همزة وكان فتيا برتي أركمنا. فتيا برتي دنيا مالي فتيا برن ديني مالي بللبا دب ما فتيا هاسويتي متان ركوستان فتيا برقي قلتي ورين جتنيس هنا هاتي همزة من قلتي جتي أرقم متجوسيتي منا إسي برا في فيديو سيني مره duraan xiqqishoo adda fagoodha telefoonallee irra dawwalee wal argachuu hin dandeenye arreessiinuu kabaja abbaasiitiif manatti galtee jirti sanuma keessaan anis warreen natti aartanii jirtan viidiyoo fatiyaa hojii isinii maruu qaba jeetiin isinii mare fatiyaa amma duraan maaliif telefoonuu jalaa kaasiste? Telefoona dhugaa si qofaa miti. Nama hundarra kaasuun didee telefoon nama hedduu na bilbiluu ture. Garuu namni takka irraa hin kaasne dhimma kiyya nama manatti bilbiluu malee namni tokko irraa hin kaafne. Maaliif? Araaniin haaraan qamaa fi namni takka dubbisuun barbaada. Maaliif namni na bilbilu kun maaliif na bilbilaan hin beeka? Dhimma kanaan na bilbilaan hin beeka. Sanii fi bilbilaan nama jala kaasuu didee. Telefoona anuma qofa moo nama hundi jalaa kaasa? Nama hundi jalaa kaasa. Nama hedduu komii kan akka tiyaatileen beekaa ansilaa mana Oromoo taatee wallahi guyyaa akkasiin baasaa la'innoo mana Arabaatii manni Arabaa hungaa dhibba takka seennee bikkatti seentees hin beeknu. Akkasumatti wallahi nuti illee baariin illee barbaadeen illee baariin illee bikkan dhaqin hin qabu si barbaannee gaasidhamnee atuu kabajaa abbaa keetiitiif mana galtee wallahi galatoomiin siinjaa daawwattoonni akka hojjetanii duniyaa maaliif fatiyaa bira deemtee hin galchine jedhanii na hoomatanii akka hojjetanii duniyaa si fatiyaa si jaalannaa qacoolotti sin kabajnaa akkamitti maaliif asirraa nu lallabaa oltaa mitiiti waa'ee dubbii namaa tana ammaa takkaa fatiyaa mana galchi maaliif lallabaa oltaa naan janii daawwattoonni keenyalleeni dhuguma gaawuma nama aarsaatii ol baanii odoo si hojiin naaseen mana kanallee dhufin ol beetuma viidiyoo maree gadhiisuun anis haadha xiyyaa la'innoon viidiyoo gizee isin martee gadhiiftu ji'eetuma viidiyoo isii sana laaleetuma anis akkamittiin fatiyaallee isiillee dhabu'aa isiirraa dubbachuun qabajee gadhiisaa jaaladheetii miti. Waa hundaafu baga rabbiin mana keessatti galchee ijoollee ta'e keessatti baga rabbi si gammachiisee siin jedha. Amiin ani guddoon mana kiyyatti deebi'uudha. Ani nama hedduun na bilbilee ture hin kaafne nama hedduu waa'ee kanatti. Jechaan bilbilanii garuu ani akkanatti galee akkaataan itti galee warra keenya biyyarra na bilbilanii galii naan jee abbaa kiyya qaalee abbaa kiyya godheetiin galee malee namni tokko nan galchee. Laalaa bakka goote qaalee abbaa koobaan galee garuu namni hedduu natti haaraa maaliif ana galchuuf na bilbiluu turanii yaalanii eegas illee na dubbisanii haa galatoomanii isaanillee gahee isaanii baatanii jiranii haa galatoomanii namu. Nuti zuuma si jaalannu bilaakiin abbaa kee kabajjee abbaan kee nusi caalaa si dhalee. Kabajuma abbaa keetii san kabajjee yoo galte san irraa nuti illee akkasuma gammannaa beekadhu. Aartee namni aarree tokko hin jiru aartee telefoona cufattee nuti gaalaakiin ilmaan kee kanaas garaan nu dadhabeetuma ilmaa irraa kophaa taatee kun ayyaan illee dhiyootan quba qabdaa ji'eetti sababaa keetitti asitti baarfiddu malee ji'ee asitti illee itti ka'e ayyaan illee wal quba qabda mootillee bilaashuma akkasitti tumamte. Wal quba qabna. Xiqqishoo fi waa walitti aannu fi isaasitti fakkaatee tuma haaruma hojjisan godhe. Ani gizeen akkasitti chilaa dhiiroo ayyaan quba qabdii jeetiin guyyaa takka telefoona si dawwalee quba qabdaa bakka jirtu baasiin siin jajee telefoonni keetis cufaadha si harkachuu hin dandeenye. Asila yoo quba qabaadha yoo aarteetti yeroo sanitti deemtee malee waan anaan bareettee takkaawoo bakkaan hin beeku dhayitee miti. Quban qabdu naaf dawwalti malee sanuu ilmaanii arra galtee galee teega fatiyaan galtee teenjiin yoo wal quba qabaattanis dhuguma himi. Bilaashii miti waasa keessatti arginu. Dawwalti malee inni wanni akkas joo gizee hedduu an telefoonaan naa dawwaltii ni dhagaa mana tokko keessa waliin jiraan naami siin na dubbistu akka tasaafaa an maxbaqa faan jira inni mana jira sagalee siifaa telefoona kiyya keessaan ni dhagaya sanuma faara dhaabbatee wal quba qabdanii jee jaamalee waan biraatiif miti. Dhugaadha naa dawwaltii ni dhagaa telefoonaan sanumaa fi jee malee. Yaani telefoonuma sii dawwaltu kana barnuutiin jalaa isin kaaftu. Ani ilmaan sii jidduu jira ilmaan sii ta'e irra dawwaltii waan biraa osoo ilmaan nagaa garaan hin danda'u mire ijoolleen tiyyatuun akkami bultee akkami jirti jechaa dawwaltii malee dhimma biraatiif miti. Yaani wal quban qabdan jechuudha. Ani gizee ayyaan jalaa ni kaastii jen ayyaan tana wal quba qabni isumaan manaa baasee isillee naara qabaattu wallee ayyaanii hojii wal quba qabanii jeetiin anillee hedduu takka maal baarsitti araamisitti ayyaan wanti artan hin qabdanii maaliif ayyaan natti dhiyaatti mana tokko keessa hojii jirra saniifuu ani
dhimmaan qabuuf jecha ayyaana bilbila maaliif ilmaan kiyyeessii quba qaba. Uumama takka waan haajamtee yoo jiraate jeetiin isii bilbila malee waan biraa bakkeen jirullee quba qabaattee miti. Isin waa takka quban qabdu. Yaani quban qabdu jechuudha. Takkanaati kabajamtootaa fi daawwattoota keenya wallaahi kunoo argaa mana fatiyaatti argamna. Ijoollee si bira galtee wallaahi ilmaan gahaadhumaan bareedanii akka aaranii mukaan darbanii kalaas firraa dhiisii jalaa galii. Duraanis baarra sumaatutu karaa banee fi fuudhii kanaa je'eni kalaas eega fuudhoonni godhanii jirtu nutullee kan qabnu duraa si wajjin illee lollee waan feenallee jenneen isiillee waan feenenneeni saniifuu jalaa galii nagaan ilmaan kee keessaan beeyni mana kee taa'e amma booda waa'ee baarii fi waa'ee illii teettee mana kee gadhiiftee deemnaan sumaa beeka. Laa ani waan amma booda niyu yoo beeynaan jeenuun ba'u mana keessa yoo isaan deemii siin jaaniyu hin deemin aaree kutee malee waan hin deemu ati la'innoo nama ilmaan qabu nama ilmaan takkaa lamaa namni biyya tana keessatti ilmoon biyya tanaa nama foon kee firraa muree darbe ilmaan dhiisanii za'aa takkaafuu biraachi deemuu hin taane ilmaan kee dhiiftee akkanatti aduu tana gadi laalaan dhugaansi aartee khalaas aaraas dhaabu qabda. Ganaa kana booda aaraanis mataa ifin dhukkubsanii fi si nyaatanii itti dhiisii nagaan ilmaan kee keessa taa'ee baariis abbaa mana keetiiti nagaan caltaa daawwattoonni tokko barmash sibira kutanii isa duniyaa ati baarni jaalattaa'ee warra naan juuhaa jira. Ati baarni jaalattaa maaliif akkana waa'ee baar kana dubbachaa altanaan jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa kunoo haadha mana isaa biratti hin argamaa akkuma waliin beekanii baara obboleessa keenyaa ni kabajnaa ni jaalannaa innoo waan badiin akka badiin dalayne beeknaa ni kabajna sanii fi waa'ee isaa dubbannee guutuu akka baara nu afaan hin buune warreen amma mochi jalatti koomantiin taane waan adda addaa nu keessanis nuti waan takka isin jennu laakiin galatooma asumaanii. waan feetanis nu arrabsisanillee nu abaa kana keessa hedduu jira warreen baalas keessatti abaartanillee namni haqa namarraa qabu hin jiru. Haadha si dhaltee fi jaartii yoo taatellee haqa namarraa qabu malee abaaraan haqan qabuu jira. Warreen nama abaartan warreen nama arrabsitan xiqqishaa nurraa xiqqeeffadhaa nuti waan takka isin hin jennu numa gaxuuxanii nu daawwachuuf nuti waan guddaadha nuuf. Isin laakiin warreen nu arrabsitan xiqqishaa osumaan nu qusadhaa isin hin jenna nuti isin jaalannaa isin kabajnaa gammachuu fatiyaatii fi gammachuu baarii fi ol baanee akkana lallabnaa nuti jaalanneetii miti wanni kana miidiyaa kana gubbaa lallabu jirru sanumaafuu dhiifama nurraa ta'a isin hin jenna. Rakkoo qabu namni akkumatti fakkaatee jira kan nama hundaa miti ammas nama tokko keessa jira. Namni hundi daawwattoonni hundi akka waan hin jenne tokko beekadhu tokkicha warreen nu arrabsu san. Namni waan hubatu waan majaa garuu namu haa galatoomu. Haa galatoomanii warreen fatiyaa hordoftoonni fatiyaa hedduu agarragaa fatiyaa maashaallah si jaalatanii. Akkana akka taa'ee si ba'u jira. Duniyaan maaliif biran deemnee janii raqama duniyaa nuu kannaa raqama kiyyaa dhugumaa yuutuubii kiyyarraas raqamni kiyyaas hin jiru narkachuu hin dandeenye daawwattoonni hedduutu guuta kamaamee irratti illee dawwalee nama hedduu amma duratti illee nama maqaa isaa asirra dha'uun feenillee jira keessin irratti dawwaltanii raqama duniyaa gaafattanii raqama kiyya gaafachuu jirtanii. Ani akka isin fatiyaadhaaf jecha na barbaaddanillee dhageetiin jira isin duubattiin dhagee jira. Fatiyaa xiqqishoo adda fagoodha haaluma biyya namaa kana namuu dalagaadhaa fi mashkuula taanee bira dhufuun dhaqqabne. Arra dalagummaan sanuu haanatti haftuu isiin naa caalaa daawwattoonni arra fatiyaa bira na arkuu qabaa jeetiin deemee arra fatiyaa bira dhufe. Warreen natti aartanii jirtanillee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa asumaan dhiifamaan isin gaafadha arrataniin biratti argamu kunoo. Akkuma waliin beenu sanii fatiyaadha. Gammaddee miti. Gammaddee alhamdulillah rabbil alamin gammachuu saddeetin jira. Aatillee galatoomii maaliif lafaatee qabu laffoos laffee itti arrafamee itti tumamee wannummaan ittuma bisaan muraada keessan gara muraada kiyya guuttadhee tumatummaan mana deebitee atummaan irraa gammannaa ana abbaan fedhe as jala na arrabsee waan fedhe naan juus ana arrabni isaanii naaf eebba akka waan na eebbisu jiranii na fakkaatti.